Martabada du'aatti susta bakka quraanaatti si du'aa mana gochisiisii sababa ijoolleetiin arabni raajjeessu itti kilaasii galchitee jirti rabbii jedhee lakkaqqamaa du'aa hidhaan yooddoo illee amaanaa rabbii sinitti ta'uu waan waa tokkotu balleessi sababa ijoolleetiin. Nama kana keessatti qara'aa ture nama waliin turreeti madaami illee gizee duraati baay'ee aazaa ka'aa turte baay'ee wal dhabaa turanii waddannoota isii irratti illee himachaa turte adaraa guyya tokko jechuudha harka madaamii kanatti lubbuun kiyya bahuuf deemti adaraa harka madaamii kana keessaa nu baasaahi adaraa dafaati jechuudha asii na baasachaa himataa turte laakiin guyya kaleessaa moo akkuma xiqqishooyi daa'ima jechuudha yaabboo gartee uumamaa xiqqishoo wayii waan miidhuuf illee miti jechuudha maalitti bu'ee miidhuu miti walleenu kaameeraa qabane kaa warri mana keessaa kaameeraa qabane kaameeraa sana arganii eegas booda obboleettii kenna akkasumatti namallee nama hambaa bakka biraatii itti waamanii manatti qollofatanii habilee isaan fudhatan agarteeti obboleettiin kenna sagalee qabatte jechuudha. Sagalee isin qabatte kunuun ajjeesuuf deemanii adaraa dafii ustaayotti naa'i dafaa du'aa inni bira dhaabbadhaa yooniif lubbuun kiyya har'an ga'in dafaa du'aa inaa godhaattee gallakkiifatte jechuudha sagalee sana. Otuma nuti sagalee sana dhaggeeffannoo isuma nuti du'aa goonuu fi guyya booddee ruuhin baatee jedhanillee akkasitti obboleettiinis illee akkasitti nutti himte. yaa rabbi maal nu dhageessisaa yaa rabbi wallaahi barri kun maal ijoollee akkuma jiruun fixaa jiranii oo rabbummaan isin yaa laaffisu maal jechuudha kun yaa rabbi nuraa ol deebisi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunii hordoftoonni koo baga jiraattan isiniin jecha obboleettiin teenya tuni musaabaa ijoollee dhoofteen madaamiin nafsiisii baastee ani maranii yaa ijoolleetiin akka dhaamsaatitti akka namas keessa obboleetti illee kabulee nama bulchaa itti oromoon akka namas keessa tuttureetti illee amala arabaa obeekus abaatanis isiniif himna jechuudha. Maaliif keessattuu ijoollee isaanii wallaahi arabni ijoollee irratti wareegama guddaa kaffalti. Wareegama guddaa dha'uu miti fuula badaa yoo ilaalte arabni hin gaggabdi hin jaalattu ijoollee isaanii akkasitti ilaalu jechuudha. Isin waan feete haa balleessitu ijoollee isaanii waan feete haa gootu yoo waan humna keessanii ol ta'e araba keessanii himaa haadhatti himaa yoo waan humna keessanii ol hin ta'in haa balleessitu eegaa xaragaa yookaan sirreessaa qoshashummaa yookaan balleessu kanuma kanarra dhoofta waan biraa miti. Kanaafi arabni wallaahi wareegama guddaa kaffalti ijoollee indoom dha'uu miti akkana jaaywa badaan laalti hin jaalattu jechuudha. Sagalee yoo itti badan hin jaalattu ijoollee arabni jechuun waan keessan. Kanaaf ijoolleen teenya yoo waan feetan illee aarta yoo waan feetan illee taatanii tarii galaa gadi baabadaa. Tarii lakkoofsa shorxaa kun lakkoofsa poolisii fudhadhaatii dawwaladhaa baa malee ijoollee arabaa hin dhayina. Gisee amma kaameraa bakka hundatti isin kaameraa waan guddaa soxxan kaameraa haga quba keessa kana jirla haga qeensa keessa kan agarre kana kan jarri beektu bichaadha. Bilbila keessan irratti kaameraa hidhatte arabni bilbiluma isin harkaa qabdan kan kaameraa qaba isin hin beektan malee jechuudha. Kanaaf ijoollee arabaa irraa gadi bu'aa ijoollee arabaa harkaan hin tuqinaa waama feetan yoo taate keessattuu gisee arabni isin hin dolti gara jedhisaa. Maalish madam jedhan yoo faan illee beeni galma jedhisaa illoolina hin aanina curaan gubina ima seeqadhaa wallaahi yoo aartee gafeetti illee danfite arabni yoo isin jala jedhiftani diqqoon tasgabboofti garuu gara aartee bobeettee dhuftu yoo afoo buutani of hin beetu jarri qabdu waan ta'eef dafqa qaban isaan sheexana qaban akka badaa hin danana waan ta'eef yeroo jarri lolan gisee jarri waa isinitti qaaqan jelma jedhisa akkuma nama dhageenne ima seeqadhaa dhiisa. Yoo isin immoo yadeeffattan wallaahi arabni badduun akka jiraa hin jirtu gara jabaatti garuu malaan bishaan waddanii jetti oromoo yoo mammaattu malaan itti fayyadama malee waan hin taane hin dalagina. Fakkeenyaaf amma mucayyoon tun mana madaamiiti korfaa madaamii ijoollee shamaraati akiidha ijoollee shamara madaamiiti jechuudha. Ni gadaami sawwaraa jirti ammasiin tarii ammoo si yoo gartee arabni beektan gurra jaalatti. Wallahi meeshaa miti kophimmaa isaanii sa'aasoo hin barbaaddu arabne. Yaa ijoollee walirraa baradhaa nafsee teessan gara malatti hin qisaasessina. Arabni akkasuma gootee jechuun duratti of sirreessaa of to'adhaa. Wallahi akka nama biyya namaa kana keessa duratti anis ni hima jechuudha. Arabni maal jaalatti? Sawwaruu hin jaalatu mana isaanii. Meeshaa isaanii akka sawwaru hin barbaadu. Inni indoom sawwartii miidhagina gadhiisu miti akka ollaan yoo manni tokko fakkeenya namni ollaa yookaan aziimaa waaman kifiri tokko tokkoon curan jechuudha. Kifiri saala malee akka arabni waa agartu. Gurra jaalatti. Indoom isin fuutanii mee ittiin fakkeenyaaf mana isaanii mee kan laalame amma kana fuutee arabni gadi baasti hin jaalattu. Fakkeenyaaf mucayyoon tuni namicha yaa namitti hin beeku intalli kun amma kasoo robatee waxxaram kun jechuudha kaameraa mataasii gubbaa jira jechuudha.
Garuusiin yaa namicha ta'uudha mee akka itti dhooftu ilaalame mee akka itti dhooftu kan amma arabni yoo agartiin dhiiftettanii yaaddanii isin amma araba badummaa himtan wallaahi arabni badummaa hin qabdu ijoollee matee nama xifoodha ijoollee matee nama waan hin taane hojjeta mee maa dhoofte amma yoo sii ta'e dalaaguudha yoo siin taane na deebisiin barbaadu yoo itti si deebisti arabni sitti dudduun jirtu akkana sirrii godhattee waxxaramtee namichi ta'e dhoofti jechuudha. Shufu kaameraa mataa gubbaa jira jechuun ilaalame. Cuuftee banaa laatee irraa hin beeku. Laakiin kaameraa mataa ishee jira jechuudha. Kanama miidiyaa irra sheer godhan hatta Oromoon tiinallee sheer Amaarallee sheer godhu. Fuudhanii irra biraan gahan arabni akkanuma nama sodaattee qala. Akkanumatti yaalee saraatiin yaalee ijoollee xiyyatomti tarii nama guddaa manguddoo jira kana godhan jedhanii hin amaanan jechuudha. Duraa Itoophiyaan sodaate Saa'udii wallaahi Itoophiyaan nama qaltii jettee dheessiti duraa jechuudha. Zabana kana banamee inni ragaa itti malee wallaahi nu Somaaliyaa gannee dalagana laa Somaaliyaa hin beeka warra yaadii keessa dalagatu warra Suudii keessa dalagatu hin beeka maal jedhee akka dalagatu Itoophiyaa baqattee dheessiti Suudiin. Kanaafuu mana namaallee soowarinaa ijoollee namaallee hin tuminaa jaartolee gurguddoo kanneenillee hin tuminaa yoo isin ta'e dalagachuu dhuftan taanaan dalagachuu hin dalagannu inni ofirra deebuudha. Kanuma biilaa kennamsee teessisan hin qisaasessinaa araba loltu afoollee hin dhaabatinaa. Afoon dhaabatiin hawaa jedhu ittiin deebisina malsii jaraa jal'isaa hin daffiti jarri dhiigaman hin danfan jaraa loltuufis walitti dhuftan taanaan nafsee teessan akkanumatti irraa baadhiisa bakka yoo ima duunaan galluu asuma reefi keenya isaa ta'u jettan aadi tasgabbiidhaan waan akkana madaaman hin goone yookiin waan akkana dhiifamatti gaafachuu dandeessa soora jettanii maqaa ilma jal'iftan jechuudha. Garuu ani hojii kiyyaa miti akkamitti akkan isaan jettee waa ani hin balleessa akkamitti kaate jettee hin dubbatne afur dhaabatte jechuudha. Gadi kana wanni rakkoo keessan fidaa jiru wanni rakkoo fidaa jiru kana wallaahi arabni immoo aarii dandeessu cinqii dandeessu isaan ofiyyuu waliin taani bar waliyyuu hin taane amma lolan mana kan akka waan ila iddaa ol buqqisanitti lolte yoo loltu arabni hin iyyiti dubartiin keessattuu nama iyyiti wallaahi nama iyyiti ana fakkeenya wallaahi keessaa arabni loltu naan loltu ima cadhisa wallaahi ofii waan immoo kolfanna dhufan kolfa bakka yoo qaalee fitintee dhufte shi deebitinarraa arabu kam iyyatu kas Gisee yarri loltu faana in lolinallee cadhisaa akkuma waan nama dhageene cadhisaa. Jarri ammoo dhiiga qaban fitinaa dhiigala of hin beekan. Kanaafuu akka dhaamsa obbolummaatti akka nama as keessa xiqqoo turetti akkasiin dhaamu ijoollee hambaa hin dhayinaa. Mana namaallee sawwarinaa qe'ee namaallee sawwarinaa kifilii keessanii qabdanii muka hirribaa achi dhaqaa soora kaa barbaaddan waan fitan taate gadhiisaa jirra. Kifilii madaamii, kifilii ijoollee isaanii, qe'ee isaanii, nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, algaa siree isaanii. Arabni kophee isaanii miidiyaa irraa baasan hin feetu. Arabni Suudiin jechuun bilbila hin jaalatu waan kaameraadhaan kan hin jaalattu. Nuti warri ala dalagan guyyaa duraanii mal nu gooseetan. Ani hin barbaadu saraatinyaa bilbila qabdu, ta bilbila kaameraa qabdu hin barbaadu. Sana yoo fedhatte kifilii hakaattu akka gadiin hin baaneedhaa turte jechuudha. Amma isinis fooyyooftee jirti wallaahi. Tasgabbooftee jirti Suudii amma. Suudii jechuun amma miskiina taati bar akka duraa irratti jechuudha. Dura jarri telefoona ima hin jaalatan. Axxanii kifilii jaraa sawwartan. Axxanii daama jaraa afattumtan. Kaameraa osoo isin gubbaa jiru. Yaa ijoollee rakkoo isin hin baasee biyya. Yoo rakkoon biyya isin baaftee dalagadhaa qaxedha dalagadhaa. Ijoollee namallee rukutinaa maaliyyuu hin jirina. Faayidaa isin hin qabu waan ta'eef. Mucayyoon tun amma amrii taate saduu madaamii qaltee Antoonii muusawaa ijoolleetii waan xiqqoon dhooftee jedhan. Jara biraa sanumatu guddoo wallaahi of hin beektu arabni ijoollee irratti wareegama guddaa. Ijoollee isaanii waan xiqqoo dhukkoo maal taate inni fiignee akkamitti hin deeman jechuudha. Kanaafuu isin tasgabbaa'uu qabdanii of to'achuu qabdan miira keessan to'achuu qabdan miira keessan yoo to'achuu hin qabne taatanii daftanii mana sana bahuudha bakka chaansii biraan qabdan baduudha yoo jinsiillee daawwattanii dadhabdan bada shorxaa sana qabu nafsiin keessan bahurra shorxaa sana qabdee takkiisin galchuu takkaasin dhumaa fi muskila tarkaanfii keessan fudhadha malee dhaxxanii hojii keessan moo wallaa hojii keessan moo mee malaala moo majaa'ibaati bara mee am kamitti arabni balleessitee hin neemne mee amma arabni maal balleessitee hin neemne kuloo شفتوها لا حول ولا قوة إلا بالله كان كل جولين عربا غوغورا جولين كانجرو حتى نو شكيت ما رمكولا نو شكيتي يتوبا درا انجالت يو يتوبا رغيتو يقدم نما جيفتي نما قالتي يوليتم تي سوداتا وجي ماكين نمر كلها وجي ماكين كاميرا كو سميچو هاي نفسي دي سن غرب بنقساسنا كبدت بنقساسنا أما فكيني من يجون تلقان ركوتي والروا قري أثر ركوتي وسين بوتي ويو مدامي زودي ويو مدامي كسي ويو
asii wayyoonne kun jarri si achi waan biraa hojjettee dhufte nu asii wayyoonne araban baatti yaa jechuudha.